Na akkasisiin jedhaati Aminaatiya bultiin tun baay'ee ulfaatti. Obsuu qabde waan hundaa obsaan yaannan goromsaa akkuma jedhasanitti waan hundaa inni aaru ati obsitee jala dabarsu ati aartu inni callisee dabarsu malee inni yeroo aaru atis faana anaartu ta'e ati yeroo aartu inni sol faana anaartan ta'e abiddaaf cidiyoolitti taatan. Kanaafuu takkitti ammaatan numaa jedhitoon bultii teetitti deemu. Bultiin tun baay'ee ulfaatti beekilaa kana beekuu qabdaati. Kanaafuu ati immoo akka nama guddaa tokkotti yaadu qabdi. Siilolullee si arrabsurree xiqquma natti dubbateesse warra keetitti hiriyoota teetitti hankaattee jaarsi kiyya kana na godhe jettee himattoo ta'e namni bultii kee diiguu malee kan bultii kee qabu eenyumaa hin jiru. Kana beekuu qabdi. Kanaafuu Aminaati wanna hundumaa dhiisitoon irra darbitoon ani amma sirraa barbaadu kana na godhe san na godhe jettee akkanatti himtuuf odoon ta'e jaarsa keetitti deebitee natu sitti balleesse dhiifama naaf godhi jetteeni akka bultii ta'e ijaartuuf fedhan. Kanaafuu takkitti ammaa kana irra darbeeti. An darbe an dhufu mooyyuu ka akkuma siin jedhetti ooyinni aaree dhufu laal waan takka fuula isaa laaltee ooyinni aaree jiraate inumaa hin gaafatin. Maal jetteen jedhanii ilmoon dhiiraa kun hoggaa aaree jala afaan hin jala deemtu dubbii takkitti lama godha waan ta'eef waan hundumaa obsaa. Nama miti birkaan waan lolchiisi. Ifumaa waan takkitti waan haasa'u na dhaga'uu waan itti jedhe malee waan ta'e yoo jedhee inuma na dhaga'u namumaayyuu na se'u. Inuu kanuma afasiin jechuutti jira kanuma afasiin jechuutti jira. Oolee bulee namni Israa'in tokko hin jiru. Gizee har'aa immoo namni bultii kee ofuma keetiif bultii kee yoo ijaarte malee namni bultii kee si ijaaru tokko hin jiru. Namni hundumtuu waa dhaabbatee akkatti deemu kun an argitu kun kun gaariidha kun badaadha an siin jedhu kun dhugaa sitti fakkaatiin an argite guututti namanii. Kanaafuu takkitti tan mee Muhammad irree yaa dhufu ton isarree rakkina jiru gaafannee akkasitti bultii ta'e nu deebi'i siin jennee si gaafanne. Maal si godhe maal goote jennee dubbii isarraa irree fuudhuuf barbaanne nuti. Ani dhugaatti jedhanii akkanumatti badii isaa gisee hundaa harka irra qabaniiti shashaffananiiti hin qabu. Inumaa sitti hin deebi'u gara deebi'e. Gisee hundaa waan balleesse malee inni balleesse hin mul'atu. Osoo dhugaanti hin mul'anne osoo dhugaanti kan baane deebi'u hin deebi'u. Hin galu. Mee akkamni wayyaree Aminaati yoo akkam jedhee si gorfadhe wayyaati. Mee waa hundaafuu Muhammad irree hiriyaasaa waan ta'eef rakkina isaa hundumaa mee irraa yaa gaafatu yaa dhufu inni irree. Yoo akkanumatti dhiifnaa waa takka illee isin gaafanu isa laayette inni maal rakkateree taate biyyu. Mee akkamoo si godhe naa wayya mee ati waa hundaafuu inaariin obsi. Akkasisiin jedha tole. Warri guyyaa hunda walloleetiin ani araarsu kan abbaa murtiisan isin har'a godhaaf iyyuu mana kiyya abbaa murtiisaa kan yeroo hunda dhufaniitiin asitti mataa kiyyaa mataa jaartiitti jallee nyaata. Anatu du'e ana Muhammadu du'e. Yoo ana namtichi kanaan irra hin deemin ani Muhammad iyyuu miti irra deemuu qaba. Wanni hundumtuu akkasisiin jedha hiriyaati waa hundi. Akkam ooltan? Ooltee baga nagaan dhufte odoo maqaa kee kaasuu dhufte. Nuyi maqaa kee kaasee sa'aatii jirru dhufte umriin kee dheeraa. Maqaa kiyya naguma kaaftani? Nagumarraani. Maali Aminaati immoo jaarsi keessa jira maa kophaa dhufte irra maal taate? Jaarsuma. Jaarsi maali maal ta'e? Siraa dubartii ammaa yoo taate osoo bishaan namaan dhaqqabin oduu namaan dhaqqabdani. Beektaa xiqqoo nuyi waa'uma wannoo kana sa'aatii jirru nutti ol seente malee akkuma atuu jettetti bishaan namatti dhaqqabaniyyuu sila. Nuti qabeenu ka dubartiin duraanii ka warri dur jechuudha warri nu irraa dhalannee fi warri isaan irraa dhalatan yoo abbaan manaa isaanii ala hoseen kootii irraa fuudhanii bishaan fidanii fi waan gaarii dhaqqaban malee dubartiin ammaa hoo osoo jaarsi ol seenetiin dadhabbiin baafatin dubbii dhaqqaban. Beektaa Muhammad keenya rakkoon muddatetu tan xiqqoo achi siqsine waan ta'eef nuyi sa'aatii jiru nutti ol seente waan ta'eef. Rakkoon muddate? Xiqqoo hin beektaa. Maali rakkoon isin muddate bu'aatu balaa wayiitu eemoo? Lakki balaa miti
balaadha jedhiin garuu ka jaarsaaf jaaltiin lolan balaadhumatti hedduutti bu'een balaan odoon bu'iin maal gochuu lolan garuu ka dubbiidhumatti seennatti dhiisi maal sitti fakkaate Amiinaatu jaarsa ishii waliin lolee dhufe amma maarree aanirree kaa odoo atiin dhufinan deemee araarsa jedhee yaadeeyyuu garuu dubbiin tan jabaatte waan ta'eef inumaan du'ee argama malee hin araaramu hin barbaadu jette amma maarreen atirree riyaasa waan taateef lammata akka ittiin deebine lolteeni micoon tun ilaa misgiina nuyi haadha sabbaa solf biraan qabdu numa haadha abbaadha ittee nu biratti dheessitee dhufteeti kanaafuu lolteeni aanirree loleeni amala isaa kana dhiise siyaachinni nama guddaadha akka daa'imaatitti yaaduu dhiise akka haadha isaatitti akka obboleettii isaatitti yaadee fi akka waliin jiraatan goone loluu ni qabnaa. Ati dhagee takkasiyyuu ta dubbii balleessaa jirtu dhagee waan tokko si gorsaa ta'e jaarsaaf jaartii yoo wal lolte namni araarsoo osoo hin ta'initti argatu araarsa. Amina dhageessa dhugaatii amma jaarsi keetti wal loltee dhufte jechuudha. Beeki wanni nama reefi jaarsaaf jaartii yoo wal lolte itilleetu araarsaa akkasiin jedhu isinii ammaa kanaa miti warra duraaniti. Jaarsonni duraa yoo wal lolte akkami beektaa? Akaakayyoonni ta'e jaarsa wal lolanii galgala sireetu araarsa. Ka ammaa hoo ollatu araarsa. Dhuguma itti ollatu araarsa. Hiriyaatu araarsa. Siratu araarsa. Gaafii wayii sirraa qaba. Atiin tun jechuudha. Abdiidhaan gaafa duraa gaafa wal fuutan ta'e wal jaalatanii wal fuutanii miti. Sirriitti wal jaalatanii wal fuutan. Har'a maaltu si bachisiisee as fide amala isaanii beekta. Maaltu akkamitti duraanuu jaalattee si fuudha jaalattee teerumte maal gootaa baddee dhufta. Abdi moo abdiitu jijjiirama. Abdiin bar abdii jechuun ati nama miskiina bara Amina. Inni irree miskiina. Ishiin irree. Ati maalitti beektamte? Maal? Abdii ana wajjin guddate us. Miskiina olii guddatanii miti daaraafa olii daaktanii miskiin. Maal ta'e laata mucaasu? Ati sira ati dubbii dubbachuu na dhorkite bar us. Amina dhageessa. Atiin tun miskiina bara ati miskiina homaa. Atirree miskiina inni irree miskiina olirraa bareeddan atirree ijoolleedha inni irree ijoolleedha olirraa bareeddan. Atillee dubbii barte laal adabadhu laal akka dubartoota duraanii ta'e amma waan tokko si gorsa dhageessa dubbiin teessan hin dhumtu abdii kana natu daaraa waliin daakee wajjin bukeessine as geeddu. Waliin guddattan. Nama jijjiirame jechuudha. Odoo argite haadhi isaa odoo jetti. Eessi usee ati na dubbatee fixa wanni si biraan sirrii faati caldiftuufi dhagee. Anatti gorsaati. Takkitii tan ammoo dubbii anatu isin ilaala. Abdiin laal nama zalaalam isaan jijjiiramu. Awwala irraa ka'ee hanga har'aan tana nama badaa akka isaan jiru. Nama badaa akka isaan jiru. Garuu wal jaalattanii erga wal fuutanii atiin tun miskiina. Har'a natu isin ilaala dubbii. Dubbii duraanis itti maamti. Akaakayyoota ta'e nasiree araarsaa akkasiin jedhu. Zabana keenya kana hoo warra ollaantu nama araarsa. Kanaafuu abdii amala isaanii beektaa abdiin hin jijjiiramu. Gaaf durallee jaalattee itti heerumte. Har'a isin ilaala dubbii dhumaa har'a isin ilaala. Amma booda immoo dubbii keessan keessa hin seenu ati. Siitu miskiina hanga har'aa tana bultii tana qabatee as ga'e malee inni nama badaadha. Kanaafuyyuu osoo hiiteyyuu waa bareeda. Beekai balbala tumaati jirani. Sa'a kana hin obbaa isaa turbe. Kottu dhageessaa Muhammad. Balballi wayiituun tumamne ani beekatuma si waameeti. Maal taate makkatti maqaa nu balleessita makkatti maqaa keenya nyaata. Ati qaanyiin beektu qaanyii takkaan beektu akkam jetteetu niitii hiriyaa keetiitiin inni nama badaadha ittiin araaramin dhiiki jettan. Nawri guddaa miti cubbuu dha'uu sodaattu niitattiin tun boru jaarsa ishiititti deebite maal naan jetteettee too yaaddu bultii kiyya na diiguufi jetteeti yaadiyyettee yaaddu maal naan jettu boru jaarsa ishiititti deebite jettee too yaaddu mucaan kun odoo nama badaa dha'uu ta'e garaa keetitti qabachuu qabde malee kanoo iccitii garaa kee keessa qabdu fuutee miidhaguu fuuldura ziggas kan goota maalati namni akkana nama guddaa dhaban lakkii maqaan hin balleessini meetu waan hundaafuu kootu deemnee tolleemnaati. Jaarsa ishiitti irraa irree oduu hin taane oo qabaattee lola irree qabaattan jecha hin taane irree irraa dhageessee isaanirree ol loltee jiraatta. Anaaf jedhitoon rabbiif irree jedhitoon rabbi irree sodaadhitoon micayyootan nagaan duratti sokkitee dhuftee miti firaa kootu jettee nutti sokkitee too dhufte. Kanaafuu nagaan fuunee mucaa sanitti yaadee bisu. Anaaf jedhitoon afaan gaarii dubbadhu. Takkittuma arraatan. Takkitti ittaantu mooyyuu
nurree nuttirree hin dhufanii jennee itti man takkittuma arraatan jechan taaneen dubbate. Tole siif jecha dhagee araarsa. Siif gala nuyaas. Jaarsi silaafuu nama badaa fedheellee silaa ta'e nama gaariidha inni jedhanii walitti na araarsuu qaban malee inni nama badaadha. Nama akkasitti dirqamaan addaan na baasu barbaada qaba malee namni ammaa silaafuu addaan nama baasu nama diigu malee wayi nama jaaruu beeka. Aminaa si yasi jennee balleeni. Beektaa nama wayiifitu meeshaa wayii as kaatee Mahammadi tol kaayeti. Inni mee meeshaa san itti kennu jedhee tos biraa kaase si gannee balle dhiifama nurraa ta'e kaayeti. Jirta ofii. Mee waa hundaafuu itti yaaddee miire dubbiin ittuma ofirraa dhiisi. Waa hundaafuu obsaan waan hundumtu beekta. Atirree isa jaarsa keetirrarree ilaaliniiti. Oo inni aarurree waan fedherree siin jedhu obsaan bira jira. Amana yaasa amma sana arsana deemeetti itti galcha. Mee dhaqnee too isarree gaafannee. Dhaqnee yeroodhaan deebinaati nahamne kootu. ايه مسينا السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا هادي اكم جلدا نجم يا كيف نفنو قبل هادي غيرتو نجا كم غيرتو هادي أكم جلتني نجم ما غيرتو جلدا جيرا غلط بني بردا بني ما جيرا بني ما تكلم كنوا آمين اللي جو عندنا كأغلو جاتمتي يوجي منا جرتي أكاسي تولي تبوتنا فكاسي ما نجم رامتي لكن نجم أيه كوفا ما ليه وان ركينا كتاي كوفا جتة إيه ما كوفتة وان حتى شو عندنا اللي تجابا أما ما كنا برهتي فتوين اللي دوغا وفانا نالو نارتي مالي كانوا ولد تنبون انجروتي دبرتوني برا كنا ما بيتامتي كنا فنان ولد تنبون انجرو الأبدي في أتبار مسكينة مسكينة أتي دچه سينجر بر دچه کرتے دچه یو لوکارے رو دیما میرم ترا أبدي جچون دچه لا أنا في أبدي وجه كودا تيمتي دارا هذا تي وجه كودا نيبر أبدي إن ده يتام تيجي دوغا نيا يروح تاني بس رجع أكمي نما بوي تبر دوغا كنا فاتي مسكينة دبرتي ما كوف تبر دبرتي ني كوف تبر أكمل ما دبرتي يو كوف دوغا أتي مسكينة إذا ركنا بركة أبو أنا مالي إيسيني تركنا أما كنا فوجو بديلا كوانو دا فوجو أتي مسكينة إذا سبيك أنا وجه كودا ني دبرتي درانو يو أوفرنا ديتو إيه kanaaf waan hundaafuyyuu amma irra tartaka osoo akka aadaa keenyatti ka warreen akaakayyoota keenya babayyoota keenya yoo jaartii walloota silaa namni hin araarsu ni beektamti ree maaliifuu galgala siree araarsa waan ta'eef kanaaf amma ati ooyfi nuun jettanii amina akkasitti dhiifama ni gaafatta ka jaarsa kee dhiifama jettaani akkasitti atillee dhiifama jettaa abdii isin dhiifama sinaa jettu isin si balleessu. Tole isiniin malee akka gaafa isiin baateeti. Mana kanatti uu seensa jedhee isin jaala. Maa rakkinni meeqa keessa ati akkuma na beektu an akka gamoo gaarii. Ati miskiinaa. Ni quuftee mucayyoo akkuma ati jette hin quuftee. Kanaafuu sitti balleessee ofii. Ani kabajama keetiifuu waan dubbatu maal. Oifi godhifate. Ani isi. Kanaaf durallee manaa bayyoom jiree. Gorsatillee jechuun dubartoota amma balleessa bar. Hiriyoota amma siitu balleessa malee. Ati akka keetitti miskiina. Garuu immoo dubartoota ammaa dubartoota amma balleessa yoo hiriyaa badan agartee miti. Galgala galanii waati jettillee bar waan biraati jedhanii bar. Kanaaf badii guddoo ifi qaba. Ati miskiina. Ishiin irree miskiina. Miskiin. Sillachuu miskiina sillachuu. Mee waa hundaafuu. Miskiinni kamana taa'u. Miskiinni kamana taa'u. Kanaaf deema amma jaarsa keetti nati dhiifama jedhi jaarsa keetti. Dhiifama waliif godhaamee rabbi waan isin biraan jiraatu. Walitti ogaa galatooma. Jedhaa kan dhiifama waliif godha. Dhiifama waliif jiraati akkasitti jabaadha. Hamtuun gidduu keessanitti deebiin. Amina. Ayyee. Rakkoon hin jiru bunallee jechuun dhiira qofatu mana kana keessa jira. Rakkoon qabu guyyaa biraa deebinee duwina. Yallaa tole. Ayyee amma isin ofirraa ta'a. Tole. Ulfaadha. Taayi. Amina. Bahu kajeelte. Atillee surree maan godhatin. Qoy dhugamaan.
keessummaa dhuftu buna isinii dhaamu. Buna warri keessan gara yeroo isin guddisan buna nama keessummaan dhaabanii. Osoo isaan keessummaa kan dhaabanii illee koottaa buna dhugan. Kamisii maa godhattanii surree godhadhu maal ta'a? Anduraati qoolee qufaanaani naannoo laata kanatu jettee fiiddee baataani baga argite. Ammoo hanga ala baatee turte kana lafeensi keessee kan itti dhiifamu wajjin lolaa miti beektaan bishaan naamusullee hoo jedhe naan lolaa tettee akka barattisan fiigaan bahiin duraayyuu urga gaafatee asii baateetii baay'ee na dhukkuba. Mee bishaan wayinaa fide maal garaa dhaanna kun jismii kana keessan deebisee kana lafaa ol fuudhee na wallachiisa. Waan hin beeku ani. Mee bishaan qabbanaa wayinaa fidine. Maal taatee? Urga gaafa wayi siree irraa ka'ee urga gaafati deemteeti. Akkanuma na dhukkuba haadha qaama dhidhiqadhee xiqqoo uffata jijjiiradhee nama si fakkaadhe malee nama fakkaata seeta. Ka'e. Tole. Ol ka'i taa'ika. Amma fayyaa qabda duru mataan si mazaru yaa jire. Dura urga hunno yoo miti na dhukkuboes. Amma fayyaa qabdu amma. Ibe gizee xiqqoo hawaasni kuma darga tijjiisin ol ta'e dhuki haa. Siree sana illee na fiduu qabda. Ati amala akkanaa isaa fidde akka bitati jaarsaaf jaartii araarsuu deemtee ta'u ishiidhaan inni badaadha jettaan isaan ishiin badduudha jettaan maali jechi akkanaa kun maali kun sirraa eeggama? Akkamaa jedhu ni barbaada malee isaanii itti mee isaan hundaayyuu isiin jaafatutti waloote maal gooti mana namaa dhufti mana kiyya kana mana abbaa murtiiseeti guyyamarraa dhuftee akka jara araarsaa ooluuf mana kiyya kana sira mana abbaa murtiisee ammoo ka guyyamarraas deebitu moo ani jaarsi jalaa baasee si hafuudhu barbaade. Jaarsi jalaa baasee hafuudhuyi anan jedhu dhugumattuu yaada akkanaa yaaduun ooltu mucayyoon guyyuu waan takka akkuma inni jedhetti hoggaa qofaa jedhurree inuma kaatee as dhufti si jaalachuun ooltu akka fuutuuf yaaddeeti lammata hoo ishiin as dhufte kottuma ishiisee cabsaanuu. Akkas goonaan waa bareeda gooteyyuu. Dhuguma jette anirree hoggaa dhuftu ishiidhaanirree inni badaadha. Isaanirree ishiin badduudha jedhan lammata qotteen ishee asaa geechu jaarsa kiyya fuudhuuf as deddeebiti.
Sena. Abdi, wayyoo obboleessa kiyya maal taate? Maali? Mana yaalaa geessine ol jedhime. Mana yaalaa geessine ol jedhime. Anaa nyaatu maal ta'e ani badee du'uuf deema. Yaa Rabbi kiyyaati nu gargaari. Du'e jabaa ol ta'e mana yaalaa geessine. Abdi ka'i. Yaa Rabbi kiyyaati nu gargaari. Yaa Rabbi. Uff. Abdi maaloo inoo akka abiddaatti. Wuuy akka abiddaatti nama guba. Abdi. Kai. Anaa nyaatu obboleessa kiyya. Anaa dhukkubu. Mee kai. Qabime qabachirra. Ai nama dhabu kana nama dhabu. Nama hojii ol qabu dhabee ta'ee galee kootti hin qabu jiraate. Wayyo. Kootu. Jajjabaa. Akkam jedhamti? Wayyaa amma glukoos illee fidate. Baasaa jedhee doktorri akkuma inni rafee naatti godhuuf hin jennaan dhiisee. Glukoos xumuree? Xumuree. Erga kana xumuree doktorri baasaa kan jedhe? Baasaa jedhee. Miidhamedha. Amma wayyaa. Jiraati yoo akkam jirsa fayyuma irsaa? Deebi'ee tirreessin hin gaafanne abdiin wayyaa eenaan jette sammuu na darbe amma naguma jiraami ofii. Kinoo Mahammad irree dhukkubee jira dheengadda mana yaalaa geesse homaa waa takka ittiin wayyuufne odoo argite waan mangodhu takkan dhabe. Hin beekne bakka dhukkubu mana yaalaa tirree dhayne homaa waan takka nuun hin jenne congaarraa jedhaa laphee jedhaa kalee jedhaa homaa qaamni isaa tokkichuun jiru hundumaa inuma dhukkubu. Akka abiddaa kana nama guba akkuma abdii godhe san godhe bar. Meekaa yaa ta'u waa hundaafuu keeri du'aa nuuf godhe rabbuma beeka. Yallaayyee nagaan yallaayyee. Mee homaa waan akkasitti wayyoofne? Ati namtittiin irra deettee anaa akkasuma dhukkubu telefoona irratti naasa'e mee? Mee ani akkama baakiyyaa si godhe naa wayya maallaa wayya sii dhukkubsate kana wayyuun oolu ani lubbuun tiyya cinqamtee na keessaa ba'uuf deemte. Yaa Rabbii kiyya mee dhukkuba isaatiin nan dararin ani maaloon godhe naa wayya dhukkuba kee kana narraa kaasee anumarraa godhubbu. Mee natti dhiyyi namtittiin nama isaa kana guyyaa fuulaffadheen jira. Badii an dalaguutu akka nana godhana fakkaata. Badii keetu beeknaan tan tole isaa'uu beekannaan namni tokko balleessaa isaa tokko beekee Rabbi isaatu dhiifama gaafannaa waan tokko. Hangaarraan tana waan gaarii jedhanii namatti kun yoo nama kaan miskiina jedhaan yoo kaan bira taa'u immoo yoo kuun mana jiraate kaan nama gaarii jedhaan. Kanumaaf akka nana godhana fakkaata. Yaa Abdii. Maammadii dhukkuba jedha yaabu. Maammadii. Maammadii dhukkuba? Maammadii dhukkuba akka malee dhukkubu jira jette mana yaalaallee geesse. Umaa waan takka ittiin callee akka malee dhukkubu jira. Biireen gaafanneeti mana yaalaallee geessinaa hin ta'u. Nutu geessaa hin Eenyu seenaa? Akkami? Akkam oltan? Nagaa jirtu? Jirtu? Nagaa. Noora seenaa. Maskee maaluma ta'e Muhammad maal taate? Muhammad maal taate? Maal taate haadha? Hin dhukkubeen ofirraa gattaa yaalaa Dhuftee. Maal taate kai mana yaalaa si geessa? Mana yaalaa mallaqa sii kennina. Ittan maateen ayyaanne mana yaalaa tirree geesseera. Kai. Maal kophaa kee geessa duratti maal uyyaami? Baga dhufte dhibeen biyya ta mana yaalaatii miti. Ta mana yaalaatii miti. Dhiiba manaa godhi abdii kiyya dhiiba manaa godhi. Dhiifama sii godhe maal na gootee dhiifama sii godhe. Dhageessa obboleessa kiyya dhugaati obboleessa qulqulluudha. Anumatu sitti balleesse hangara irraan tana. Kanaafuu dhiifama naa godhi. Maal na goota obboleessa kiyyoota akka gaafati dhiyoo si dhukkubee jedhe jaartii xiyyanatti himtee ati osoo waan gaarii naaf yaaddu har'a ani qaanii guddaa keessa seeni.
Gaafa jaartiin tiyya bee nuti mana yaalaa geessina naan jennaan haaduu ujuu jedheen haaduu nuun dhaquu jedheen. Way akkana beekaa yaa obboleessa kiyya dhiifa manaa godhe obboleessi qulqulluun edda obboleessa akkanaati. Duraan ani nama gaarii ofiin jedha. Nama gaariidha jedheesi nama badaasi godhe. Lakkaa namni gaarii ofiin jedheetini gaarimmaa ofii beeku nama kaaniin immoo badaa jedhu tokkoffaa namnummaan gaarii ofiin jedhu sunu nama badaa akka ta'e hubadhee jira. Kanaafuu dhiifa manaa godhe ani nama badaadha. Dhiifama sii godheera. Ani wata kamaan kanallee sirrallee yaadnellee dhiifamallee sii godheera. Atummaan baga rabbi si fayyise. Rabbi si haa.